حال قارم منان سكتاتا جالانا ما قدي ربي انسفلتا قوتونا ما قدي ربي انسيرقتا خانستي رتي ملكي داركتا يا ربي نقدي فلمتو متا حال غين تلجي هنو قلت جنتا ربيتا أما لبون انجرو من أورمو كيسا كا مدى باية تجرا إسا سوتا سوتا جيجا هاسوفنا جيجا Abbaa keetu siif moggaasee jechuudha maqaa kee. Abbaa kooti sunaa moggaase. Amma kan jiraattu maatii kee harmeen kee jirti jechuudha. Harmeen koo jirti. Maqaan harmee kee eenyu jedhamti? Munaa jedhamti. Jaalalli isheef qabdu akkam? Mee jaalala harmee keetii akka isheen si dhaga'uu dandeessutti kaameeraa ilaalaa jaalala ishee ibsi. Ani jaalala koo ibsuu hin danda'u. Ani jechallee qabu. Harmee koo abbaa malee kan nu guddiste, haadhas abbaas obbolaas hiriyyaas taatee kan nu guddiste Munaatiyya baay'een si jaaladha. Umrii dheeraa naa jiraadhu takkittii tiyyaa. Harmee ayyaantuu anillee Munaa kiyyaa intalli kee baay'ee si jaallatti. Intala bareedduu qabda. Rabbi umurii siif dheeressuun siin jedha. Harmee ayyaantuudhaan jechuudha. Siifis harmee kee Rabbi umurii ishee siif dheeressuun jedha. Maqaa ayyaantuu abbaa keetu siif moggaase. Maqaa abbaan kee siif moggaase akkamitti ilaalte? Jaallatte? Baay'een jaalladheera. Maqaa abbaa koo naa moggaase baay'een jaalladha. Sababni isaa maqaan koo waan guddaadha jechuun akkam jeesitti immoo abbaan koo akkuma sitti meetti lubbuudhaan hin jiru. Gaafa mana hidhaa ture inni waa'ee Oromoon beektu duraan mana hidhaa keessatti yeroo baay'ee dabarsu maal jedhama wabuu ture. Waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Akkas ture mana hidhaa keessa gara waggaa 16 ol dabarsee jira. Achi hiikamee gaafa manatti galu nafti isaa kun gubbaarra kan jiru akka haaraatti biqile qunca'e. Reebicha jechuudha. Reebicha saniin baay'ee dhukkubsatee ture. Gaafa gara haadha koo keessaa ba'u xiqqoo ishee fayyee jechuudha. Achi ayyaantuu jedhee naa baase. Ayyaana qabda, ayyaana qabeettii jedhee naa baase. Abbaa keedhaa mana hidhaadhaa ba'uu fi ayyaantuun dhalachuun tokko jechuudha. Isarratti ka'ee sababa mana hidhaa sana keessaa ba'ee fedhee ayyaana argateera jechuudha. Ayyaantuu jedhee moggaase jechuudha. Ayyaantuu jedhee naa moggaase. Achi boodas ergaan dhaladhe immoo ji'oota xiqqoo booda deebisanii fudhatan. Gara mana hidhaatti deebisanii fudhatanii achi ani osoo waggaa tokkoon guutiin narraa boqate jechuudha. Ati waggaan guunne jechuudha yeroo abbaan kee boqote. Dhugaa dubbachuu fi viidiyoon ayyuu kun na gaddisiise jechuudha. Ayyuun waan abbaa qabdu natti fakkaatti malee waan abbaa hin qabne wayii natti hin fakkaattu. Hedduuti qalbiin kiyya na cabee. Ayyuuti abshirii siin jedha goota keenya leenca keenya. Dhugaa rabbiyanoo waan akkasii hin danda'u garaatuun hin danda'u. Hedduu qalbiin kiyya na cabee hedduu bakka keessa kiyya na booree dhugaa dubbachuu fi mucayyoon cimtuudha. Silumattuu kan isheen akka ittiin nama kabaltu kan isheen akkasittiin nama rukuttu abbaatti baate. Namni waboo keessa ture. Namni waboo keessa jiru leenca caalu onnee leencaa qabaa jechuudha. Beektuu miti reessinitti barbaachisu. Mucayyoon kanatti iyyuu jechuudha. Nama reebdii nama rukuttii jechuudha. Sodaan qabdu jechuudha. Goota leenca namni waboo keessa ture. Namni waboo keessa ammallee jiru. Nama leenca nama onnee qabuudha jechuudha. Hin beektu walumaan beekna waan ta'eef isinitti mun barbaachisu. Ani garuu hundaafiyyuu nama abbaa qabdu wayii tokko natti fakkaatte. Ayyuutiyya dhiifama dhugaa rabbeeshi garana nyaatteeyyu. Dhiifama ayyulee koo guyyaa tokko si arrabseen tureeyyu. Ineen wuddi unateen nokko. Yaa rabbi kiyya ayyuutiyya dhugaa. Dhiifama ishee garana nyaatte dhugaa rabbi. Viidiyoo kana yoon argine Komishinii koo jalatti sheerii isiniif hin godha. Poostii koo jalaa fudhadhaa viidiyoo kana guutummaa sadaqaa laalaa. Yoommoo komishinii jalaa beektanii viidiyoon baafattan ta'ee koomentii jalatti as jalatti nu erginaan jedha koomentii keessan jalatti sheerii isinii godha. Viidiyoo kana yoon argini yoo argitaniitu ta'e immoo rakkoon qabu. Mucaan kun mucaa lafaa qollufaadha.
ijoollee Oromoo guddisuudhaaf interviyuu irratti gochaa jira. Nama Itoophiyaa jirudha. Ijoollee Itoophiyaa jirtu immoo gargaara ijoollee akkas tattaaffattee hojii hojjettu gargaaruu qabdu. Maaliif foto tokko tokkooti taa'ee kadhataa tuktukii irra taa'ee abaaboo kadhata malee taffidhee hojiin hojjetatu. Ijoolleen kun lafaa ol adeemtuudha. Nuti warri biyya Arabaa jirru immoo jajjabeessuu guddisuu sheerii goonee fi guddisuu qabnaa jechuudha. Kanaafuu eenyunni maqaan isaa Boorkaas Kush moo darkaa badee kaalaa maqaan Boorkaas Kushii moo baay'eedha. Maali antee maqaa achii dhugaa rabbii qannoo akka itti baafte maqaa ingiliffaatti yeroo dhibdee akkuma isin dhibaa oolte mana barumsaa keessa ingiliffa baqachaa ture akkuma ati jette sanayyuu jechuudha. Dhibdi ingiliffaan baafte bar maqattii kana. Kanaaf jennaani anamma ayyuurraa dubbachuu dhufe dhugaa rabbii. Ayyuun hedduu tokko na gaddisiiste hedduu tokko qalbii na cabsite dhugaa rabbii. Isin hin gaddine argitaniitu warri viidiyoochi argitan dhugaa rabbii. Viidiyoochi baay'ee dheeraadha. Agaa baay'ee tokko dheeraa dhugaa rabbii. Walakkaa naannoo daqiiqaa 45 wayin dhaggeeffadhe natti fakkaata. Hunda isaa hin xumurree hin dheerata waan ta'eef keessa barbaadee tan dhaggeeffadhe jechuudha. Meekaappii faallee dibachuun jaalladhu jette ayyuuni. Maqaan ayyuu jedhamee akka moggaafamus achi keessatti himte maqaa kana kan naa moggaase akkuma isin jalqaba irratti dhageessanii abbayee kootu maqaa kana naa moggaase jette gaa viidiyoodha dhageessaniitu waan ta'eef isinitti immoo barbaachisu afaan Oromootiinitu hojjetame waan ta'eef jechuudha. Malee ayyuun gaa dhimma hin qabdu isheenoo giddillee ishima jiraatti gaa isheenoo kanaafitu nama reebdii argitan miti dhugaa. Amma kaajjisitanii baqachuun dhugaan isiniin jedha. Amma reefuudha jissitanii baqachuun isiniin jedha. Bara sanyii leencaati. Sanyii gootaati ayyuun jechuudha. Kanaafidha kan isheen akka itti nama reebduun isiniin jedha. Amma kaa baqachuun anoo amma kaa miliquun hirkaa dhugaa nan miliqa. Badee miidiyaa kanarraa geggeeffame gaamma. Nan sodaadha noo jara. Dhugaa nan sodaadha. Biyyee kanaaf hangaluu sodaadhee taaraa miti maa. Maaliif bookunan sodaadha. Ayyuun gootitti leencittiin koo kanaafitu nama xaraggaatee fixi bar dhugaa rabbi dhimma hin qabdu. Sanyii abbaa isheeti haadha raawu. Abbaa isheetti baate dhugaa rabbi. Gosh baga dhugaa rabbi xaragi haadha ishee xaraganii. Gara keessa haarii ba'aa jirti. Akkasii dhugaa dubbachuu fi ani nan qoose malee seenaan see dhugumattiyyuu nama gaddisiisa jechuudha. Haadhaaf abbaa malee guddannee haati keenya bakka abbaas buutee bakka haadhaas buutee nu guddistee jettee haadha ishee galateeffattee dhugaa rabbii ayyuun nama cimtuudha nama jabduudha. Bakka hedduu tokko ani bar nan jaaladha bar nama dubbii jeeku nan jaaladha bar nama dubbii dubbatu nama janna wayii nan jaaladha.